taayee danda'a. Uummanni shaneen wallaggaa keessa jirti. Shaneen maarree keessa jirti. Ishee shaneen sun tamiidha. Uummataaf adda baasuu qaba. Shaneen sun Oromoo miti. Oromoodha. Shanee waan ta'eef qofa ajjeeffamuu qaba. Haga yoomi uummata Oromoo reeban garuu haguma yoomi haga yoomi ajjeesu. Taayee danda'a dhiirummaa isaa kan argisiisu. Taayee danda'a namichi haadha jala dhufe jechuudha. Dhiirummaa isaa kan argisiisu uummata Oromoo irratti qabsaa'uudhaaf dhiirri Oromoo uummata Oromoo irratti qabsaa'uudhaan dhiirummaa teessan argisiistu jechuudha. Dhiirummaa teessan nutti argisiisa. Daangaa keenya nu kabachiisa. Uummata Oromoo kabachiisa. Dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf. Oromoo irratti qabsaa'aa miti. Oromoo irratti afaan keessan banaa miti kan dhiirummaa teessan nutti argisiiftan jechuudha. Dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf daangaa Oromoo kabachiisa. Uummata Oromoo kabachiisa. Dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf jechuudha. Numa keessa baatanii garagaltaniituma numarratti qabsaa'u. Garagaltaniituma Oromoo cabsu, garagaltaniituma Oromoo gadi qabu. Dhagayaa taayee danda'a. Barreeffama wayii barreessee ture. Garuu barreeffama san kaasee jira. Maaloo dooshoota iskiriin godhe. Har'a kan mana madaamii teessee afaan banaa ooltu hundi gaafa gaabbitumoo gaafa maal jettu qabdi. Saree akka teetii tanaan sodaannu. Har'a mana madaamii teenya hin iyyina hin dubbanna akka kee bitamnu jechuudha. Akka kee ergamaan jiru. Akka kee ergamaan jiru. Kaayyoo keenya ni beekna. Si galamiti. Asiis uummata Oromootiif hin iyyina gaafa galles hin iyyina. Si galamiti. Dhiira akka teetii tana ammoo hin sodaannu nuti. Dhiira akka teetii tana. Baay'izawwee uummata tuulamaa sodaachisuu kee dura bakka itti galtu qopheeffadhu ati. Godina itti jijjiirrattu. Tuuramarra karamitti akka baqattu. Inshallah Harargee dhaqi hangaasaa wajjin. Inshallah Jimmaa dhaqi. Godina keenya garuu hin dhuftu jiraachuus hin dandeettu jechuudha. Ciraash sittuu abaasee uummata Oromoo deersisuu hedda. Taate maarree dubbiin baranne jechuudha. Sini gadi uummanni Wallaggaa hattuudha yoo argee gaafattee arge siin hin jiru. Arge siin hin jiru irraa galagalee deema. Garuu anytime maqaan isaanii akka badetti wanti tokko uumamee godina Wallaggaati shaneedha. Uummata Wallaggaati irratti yeroo hunda quba akka qabattetti. Diina achi qabdamoo kasireebetu jiramoo achi. Sila hi ergamtu, sila ni bitamtu, sila Oromoodha faayidaa takkallee hin fiddani. Afaan keessa walitti qabatanii yoo teessan maal qaba? Ani bar jajjabeen uummata Oromoo ka je'amtu. Wayim qabsooftu Oromoo ka je'amtu OMN waa'ee corona virusii uummata Oromootiif dabarsaa jira. Okay. Isnoo afaanumaan haasoftan har'as borus harka dhiqadha. Harka dhiqannaa bichaadhaan corona virusii ofirraa ittisuun hin danda'amu yaa gowwa. Ati even harkuma kee qofa dhiqattaa jechuudha. Qulqullina uffataa even nama barbaachisa. Si galamiti bishaan barbaachisa uummata baadiyyaa jiru saniif. Wantoota adda addaa isaan barbaachisa. Saamunaa bittanii gumeessitanii fi sila hangoo qabdu. Maal gumeessitan uummata Oromooti moo haasa'uma haasoftan. Teeleseentari yoggaa birbirru afaan Amaariffaatiin corona virus ከራሳቸው ይጠብቁ ተራርቀው ይቁሙ ምናምን ትላለች። እቺን ሰርታችኋል። ማስታወቂያ ማንንም ሰው ከደወለ ማስታወቂያ አለ። ሌላ ነገር ግን አያስፈልግም ለኦሮሞ ልጅ። ሌላ ቦታ ግን ልባችሁ እስኪወልቅ ልባችሁ ዝቅ እስኪል ትሮጣላችሁ። ሌላ ቦታ ልባችሁ እስኪወርድ ድረስ ማለት ነው። ግን ለኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉ ብትባሉ አታደርጉም። ያማችኋል። ለምን? ሴት ስለሆናችሁ፣ ሴት ፈርታችሁ ስለምትኖሩ። ቤት ያለችው ሚስትን ትፈራታለህ። ታከላ ኡማም ሆነ ሽመልስ አብዲሳ ሁንዲ ሳኒቱ ጀቹዳ ዱበርቲ ማኔጅርቱ ሰን ሶዳታን ጀቹዳ ዋቶ ኮጎዱ እንደንዳምባኒ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ኡመተ ኦሮሞ ጭና ዳባችሁ እንደንዳ ማሊፍ ከመና ጅርቱ ካይሳ ወጅን ጅርቱ ገልገሎ ወገላን ኢቢደረሳን ቀብዲካ ውዱ ሳኒ ከሰለረተ ይፍቲ ሲኒገሌ
malee oduma dhuguma uummata oromootiif hojjettanii dhuguma odoo oromummaa qabaatanii hoteelli obbo Dinquu Dayyaasaa yeroo cufamu hin dubbattan ture sareewwan hadhaaraw because isintu harka keessa qaba ka cufsiiseyyuu isini mataa keessan oromoodha ka cufsiiseyyuu akka Taayyee Danda'aa kanaafu akkamitti dubbatarree waa tokko bar hin beekta odoo godina Amaaraa keessatti wanti tokko uumame gadi baay'ee tokkoffaa Taayyee Danda'aa ዞሮ ይላል ዞሮ ታከለ ኡመ ደግሞ ለማልቀስ እናትን ለማጠናከር ምናምን ይሮጣል አንደኛ ነው ሃቲ ኦሮሞ የረው ቦሱ ታከለ ኡማ በረታ ኦሮሞ ፎቅራ ደርበተኒ አጄሰኒ ሃዳ ኦሮሞ ሁንዲ ኸይሰን ጋፍታ ከጀቤሲተኒ ሂምቤክተን ታከለ ኡመ ገሩ ጋፋ ከናኑ አማራዋት ኩዱ በርችልኝ ጠንክሪልኝ ምን በቃ ዘይት አይቀራችሁ ምን አይቀራችሁ ታግዛላችሁ ሞግዚቶች ናችሁ እናንተ የናንተ ወንድነት ራሱ በምን እንደሚለካ አይ ዶንት ኖ ነሻካኒ ኢሩማ ኢራታው ኸይሰኑ ንሻካል ሲዲገሌ ሐራሲሮፍታኒ ቦሩ ሲሮፍታኒ ቦሩ ሲሮፍታኒ ህንጅሩ ዮሚዩን ሲሮፍታኒ ሲን ኡመን ኦሮሞ ኢሲን ሐለያት ኢሲን ነቁ ቀባ ኦፍራ ኢሲን ካሱ ቀባ ማሊፍ ኤኒ ታይብ ገብሩማ ካኑት ፊዱ ካከቴ ሰኒታና qabsootu wan jajjabe onne sibila baay'ee qabna isin irraa gadi isin harree isaan achirra dhaqachuu qabna maaliif numatu achi isin gaye numatu achi isin geesse warroon har'a achi teessanii ummata oromoo irratti afaan bantan ummata oromoo irratti qabsooftan kan gaafa Abiy Ahmed achi bu'ee Gondar wif Gojjamitti gale haati manaasaa fudhattee deemte isin eddoo silixxan Lukasaa Arraabaa fi jala deemtanii Gondoritti galtu jechuudha Lukasaa Arraabaa fi hin galtan achitti maaliif ummanni har'a shaneedha har'a maarreedha jettu kana boru jala galagalee bakka itti galtu hin qabdu shaneetti dhufuu hin dandeessu hundi keenyayyuu shanee isinitti taana jechuudha sini galee hundi keenyayyuu galagalee shanee isinitti taana yeroo san eddoo silixxan ni laalla har'a isin obbo Dinquu Dayyaasaatti roorrisuu keessanii angoo farkaa qabdan ka angoo farkaa qabdan waan qabanin gabaabanii jedha Oromoon ishiidhaan illee xiqqoo uummata Oromoo dodorsisuu hedduu dhiirummaan teessan hoteela keessa taa'u akka buuphaa yoo kufte cabdu gaaddidduu teessa sossodaachaa makiina keessa seentanii achi as taanuma deebsuu keessanillee wanti biraa hin jiru dhiiroo taatan godinaalee Oromoo keessa socho'u baatanii uummata keessan keessa deddeemu hangaasan amma mataa buqqee bayee asitti afaan isaa nutti dhiqatu kun dhiiroo ta'e godina keessa hadeemu haadha Jawaar eenyummaa ishii baruu barbaadde intala Tuulamaati beeruu dhaqiqa qo'adhu onnee yoo qabaatte seenaa ishii si jammaraati maal abbaa kee waan taateef eenyu waan taateef qoshaashaa akka ta'e tan ammoo haati Jawaar eenyu akka taate eenyummaa ishii si ibsan saree akka kee kana ati eenyu si jammar eenyu ati kan eenyummaa ishii akkasitti nu barbaadu atiif Taayyee Danda'aa eenyudha si miti inni Abiy achirra taa'e eenyudha nutu fide bee dhiiga qeerroof qarreetu fide bee har'a sin jalaa callisnaan uummata Oromoo matumarra isaan taa'uu heddan matumarra taa'u maqaadhaaf garuu uummata Oromootiif attisteessan uumman Oromoo yeroo du'u garuu fuundura hin hiriirtan duubatti galtaniit xiyyitiin ficcisiistan uummata Oromoo jechuudha haatiyyeessa har'as borus any time akka boochetti nuti kan barbaadnu kan uummata Oromoo dura du'uudha kan mormasaa Oromoof kennu sigalee ka Oromoo yeroo rakkate bira dhaabbatuudha kan akka teessanii achi as fiigdee jireenya dhuunfaa ishii daldalattu tanan barbaannu jechuudha yeroo uumman Oromoo akkana ta'u kana achi taa'anii achi teessanii kan fe'e gadi bahee haasaa ka barbaade immoo itti dhiisa nuti namni nuti barbaadnu namni uumman Oromoo barbaadu
ka ummata oromoo dura duudha ka lubbuu isaa oromoof kennuudha qiraaqan boo akka teessanii tanaa miti qiraaqan boo akka teessanii aangoo barbaada achi teessee tanaa miti bitamtuu akka teessanii tana hin barbaannu nuti bu'aa deemaa warri ammaan tana oromoo koongires kafaa'oo keessa jirtanirree Johar Bahamar ta'ee Baqqalaa Garbaa ta'ee Mararaa Guddinaa ta'ee umman oromoo yeroo dhumu isiniif jecha yeroo dhumu dubbachuu qabdan maali yoo duutan isin hay maali ummata oromooti waa tokko fiddan oromoon dhiira goota baay'ee qabdi jira ammayyuu ganaa baay'ee qabna sinigale yeroo akkat obbo Dinquu Dayyaasatti roorrisan isin baatanii maan dubbanneef eega dhugaan oromoodhaaf qabsoo hitanii moo hundi keessanuu aangoo barbaada rirriigamtu jala jalatti abbaa feete ta'e baatee oromoof dubbachuu qabda kolkolleen kuulloon haadha jala dhufte yeroo ummata oromoo irraa roorristu yeroo obbo Dinquu Dayyaasatti roorristu eegdota isaa haga uleen irra ga'utti isin achi teessanii homaayyuu godhaan jirtan maarra yoo duutan gadi baatanii oromoodhaaf yoo duutan seenaan si yaadata garuu akkanumatti cinaaggaltanii yoo teessan homaa faayidaa nuun fiddan jechuudha boru isinirraa galagalla isinis akka namtitti gadhee tanarraa ummanni galagaleetti boru isinis sanumatu isin eeggata carraa san eeggattan jechuudha teessanii wanta bira wanti eeggattan hin jiru akka ummata laga xaafotiif wanti koronaa ittiin ofirraa eegan hunda kennitaniif godinni biraatis ni jira abbootiin qabeenya oromoo baay'eedha hundi keessan haga dandeetti keessanii haga ummata oromoodhaaf dhaabbattanitti bira dhaabbachuu qabdan kufee ka cabe ilma oromoo wallaanuu danda'uu qabdan maqaa oromoof oromiyaadhaan daldalachuun kana booda hin jirtu jechuudha ለምሳሌ ገዴ አካጫሉ ሁንዴሳ ሀጋራ hantuuta bishaan lixxe ta'ee cinaatti galee taa'ee maqaa oromoof oromiyaadhaan hin daldalata umman haga si jaalatu haga gurra isaasiif kennee si dhaggeeffatu har'a garuu zeeroo sin dhaggeeffatu jechuudha Haacaaluu Hundeessaa maaliif bitamtu waan ta'eef because ati balleessaan qabdu maala opiidiyoon makiina bittee si waamte bar si waamte bindiribsi oo'aa uffattee raftaati mana oo'aa keessa galtaati dantaa ummata oromooti sirba qabsoollee kabaasee keekiyyaa badhaadhati Jaafar Yusuf Caalaa Dagafaa akka Yoosan Geetaawunfaa jarreen kan maal jedhani kad irratti sirbarree indeen sirbamu irratti neevar haram akkamitti sirbu sheemidha inyaatu ka kanneen akka Taayee Tsaggaayee Dandanaafa akkamitti sirbu irratti kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa akka Caalaa Bultumee Caalaa Bultumee erga afaan Itoophiyaa galtee afaan kee wali cufatte ate erga Finfinnee galtee akkasitti bookkisaa baatee jechuudha Haacaaluu Hundeessaa dabalatee Finfinnee erga galtanii maaltu afaan keessaa sin qabe indee akkamitti dubbatture ganama galgala misaan qurxiidha arbaanni qurxiidha baatanii dubbatan sheemidha irratti sirba baasuu hin dandeessan sheemidha isin dhagaama ulataa ofirraa qabdu ka akkamitti dubbattu yoo isin baaste akkasumatti itti fuftanii jechuudha yoo isin baaste akkasumatti itti fuftanii warroota oromoo duukaa jiru nullee isin duukaa jira artistoonni oromoo jechuudha ka bibbitamte immoo achumatti bitammaan kee achumatti hojiin kee achumatti dalagaan kee si baasu jechuudha kan wajjin jirtu nullee isin faana jirra sirbi Caalaa Dagafaan baasee warri qabsaa'oon asirra taa'anii haasa'an kun haasofni isaanii sirba san keessa jira yaas sirba yaa jennuuni malee dhaamsa guddaa qaba ashaagiree yoo galeef jechuudha ሁሉን ተከተከለ አስራባቴ ስርበሰኒን እንዴት ነው እኛ ላይ የሚዘፈነው እንዴት ነው እኛ ላይ እንደሚባለው ጅማ ኢትዮጵያዊ ነው ጅማ እንዲ ነው ጀቻ ቱርቴ አስራባቴ ጀቹ አቀዋን ኢሳን አረብሴ አቀዋን ኢሳን አረብሴ አቀዋ ኢሳን ዋብራ ጀዴ በያፋ አማሪፋን አፋን አካ አነኒ አካ ደማሚያው አፋን ኦሮሞ ሶ ቀብዱ ማልቱ አፋን አካ ካልሲ ሉካቴቲ ሲገባበት ሲራክሴ ያው ቦሌሶ ማስራክሴ አፋን ከቲና ሶፍቱ ሎላ ከቀብዱ ኡመተ ኦሮሞ ራይ ሚቲ ጫላ ደገፋ ራይ ሚቲ
Oromi fayin dhagaa'in abiyyiin se'in abiyyi miti inni sabboona Oromooti nama haqaan dubbatu እንዴት ነው እኛ ላይ የሚዘፈነው እንዴት ገና ጅማ ከጀቱለ ኩሎ ጀቹዳ ገና ቢሊሶምኔ ኮሎኮሌ ኸይሳ ያፍነ ጀቹዳ ለፍቲ ጎዲን ኦሮሞ ለፈ ኦሮሞቲ ሆማዩን ቀብዱራ ጀቹዳ ኩሎን ዳጋዱ በደለቴ ዲቃላን ኡፍታች ጉደቴ ሆማዩን ቀብዱ ለፈ ኦሮሞራ ዮ ቢሊሶምኔ ተከተካን ኬሳ ደደርበኔ ያስነ ጀቹዳ ኦሮሞ ቁልቁሉ ከታቴ ከዲጋ ኦሮሞ ቀብዱ hinjiraatti jechuudha achirratti warri afaan bantummoo akkanumatti biyyuma arabaa kana teessee ruuzii kee affeelaa afaanuma banaa jiraatta jechuudha akkanumatti isin wajjin kokkofallaan asirra teenye koomenti jala deddeemne isin wajjin afaan bannaan nuti warra salaaleeti qalliin beeknu jechuudha qalliin beeknu dhugaatti yoo deebine dhugaatti deebineedha isin galee jimma Itoophiyaa ino jimma Itoophiyaa ta'u ayinuu sidin dhowwini ta'uu hin dandeessan deemtanii Gojjamii fi Gondaritti galtanii qunxaa san uffachuu hin dandeessan dantaa sin irraa hin qabnu jechuudha nuti dantaa kan qabnu haadha Oromoo abbaa Oromoo dantaan keenya qeerroo caccabdee duute san dhiigni ishee nutti dhaga'ama qarree maal fakkaattu amboo irratti nu ala ajjeesan maaltu sin jalaa du'ee sin gubasin indaaqoon illee sin jalaan duune ijoolleen jimmaa bar maqaa jimmaa yoo dhoofte asirratti baate nama 6-7 liivi baanii ananaa hojjetan mooxaa qaraanii oo garuu abbaa jifaar barbaree tumachiifnaa turre oo jedhu san ba'ee baanii waa takka namni takka waan dubbatee jiru rabbii kiyya namni takka gurbatiin amaariffaan afaan jecha haasoftu sun yeroo sammaa baateen dubbatiin dhiira oo taate ma baatee deebisiniif dhiirummaan teessan koomentii jala deemu shamara arrabsu kan akka keessanii ummata Oromoo tuffachiisee jira injiru kolkollee asirraa iyyitu jechuudha kaasirraa afaan banaa ooltu kan ganama daabboo nyaattee misaa ittiin deebine yaa rabbi kaasirraa afaan bantu teessee ka ummata Oromoo gadi qabsiise Oromoo maqaa jedhamu kan cabse jarri gamas teessee isinin dhageessuun se'in hay isinin dhageessu se'in nama baay'itu afaan Oromoo unkwaan torogomee itti hima አብይ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያለው አማራጭ መደመር ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር እንኳን መደመር ነው ያለበት ዳንኤል ክብረት ባይዘው ሰርተሃል ምንም አይቆጨም ሰውየውን ዶንቆሮ አርጋሃል ወስደ ማለት ነው ዶንቆሮ ነው ያረጋው አብይም ብቻ አይደለም ብዙ የኦሮሞ መሪዎችን ዶንቆሮ ነው ያረጋቸው ታየ እንትና ማን ነው ዳንኤል ክብረት ጥቁር ዶሮ ነው አርዶ ያበላቸው ሳያውቁ አንድ ቀና ኑ ልጋብዛችሁ ምሳ እራት ብሎ ዶንቆሮ ነው ያደረጋቸው ውሰዳቸውና እዛ ሀገር ሂድ አንፈልጋቸውም እኛ ትተንላቸዋል እነዚህን ማለት ነው አሁን ያሉት ማንንም አንፈልግም ሲኒገሌ ይሮ ኢኒ አካስ ጀኡሳን አብይ ኮሮና ቫይረስ ወፍራ ደውዳ ወሊቲ ኮኮታው ቀምና የሮ ጀኡሳን ወሪ አፋን አማሪፋቲን አከቲ ባኒ ሙዲ ሰራት ይቀበታል ኡመተ ኦሮሞ ወራት አከቲ ሙዲ ይቀበታል ከኡመተ ኦሮሞ ተፈቺሲ አካሻግሬ ጅራ በራ አብይ አንጎ ቀበቴ ኡመን ኦሮሞ አረፈሜ ገዲ ቀበሚ ሰሬን ከበጃን ቀምኔ ከትፔሌፍ ሉካ ጀለ ቱርቴ ከኤርጋማ ቱርቴ ዲጋ ቀሮፍ ቀሬፍ ንያችራሽ ኢሰቴሲስኔ ታኤ ከናከ ኢሳ ኡመተ ኦሮሞ አረፍሲሲን ጅሩ ካካ ኡመተ ኦሮሞ ከበጃ ራፉሲሲ አካ ኢሳ hinjiru bara abiyyi ango qabate umman oromo akati arrafame itame oromon akati dumte bara abiyyi ango qabate seena daf yadanno daf ol kawada hotel obodin ku dayasa bara takkayu cufamen beku barren gaddamdi kan baname takkayu cufamen beku takkayu obodin ku dayasa namni takka quba qabaten bektu sinigale አሻ ግሪንገሩ ወንተ ሆጀቱ ወዳብዴ ሳሬ መራቴ አቡ ማርጊት ጭኒንቲ ሳሬ መራቴ ሶ ሀረገለገለ ኦቦዲን ቆደ ያሰራት ቆባቀባታ ኦዶ ፋያ ቀባቴ ነመታቴ ዳንኤል ክብረቶ ኦብጀላ ባፍቴ
ilma oromoo wajjin hojjetta ture osoo akka aangoota irra turtu barbaade gaafi ummata oromoo deebiftee achirra teessa ture garuu sammuun keen jiru zero lammaa magarsaallee sanuma wajjumaan baatee galtaatis raayyaa ittisa birraa si galateeffanna raayyaa ittisa biyyaa si galateeffanna ummata wallaggaatiif niitoorkii banuu keessan amboodhaaf niitoorkii banuu keessan isin galateeffanna ammallee waa baay'ee tafe wanta isin ummata oromooti dalagdan inshallah corona virasiin isin axaragu warraan goorra jirtan kana maaliif faayidaan fiddan ummata oromooti deeggartoonni paartii badhaadhinaallee baatanii bilxaganaa paartii ayya badhaadhinaa kabajama labbaa keessanii qabdan baatanii afaan keessan nutti dhiqachuu hin dhaabbattan jechuudha baatanii bilisummaa irratti quba qabachuu duutee isin caalti takka baatee mucattiin bifa dhiirallee hin qabne takka asirraa baatee bilisummaa yeroo lama yeroo sadii liiviseente soofa akkanarra teesse ka qabutu irrata ka qabutu uffata ka qabutu bareeda inaaftu afuuftu inshallah gubatteetuma duuta malee oromoon any time akka calaqqisetti akka bareedetti waan qabuun jechuudha adamarra jirti bilisummaan soofaan lama shan irra taa'uu hin dandeessi maaltu si gubesi daararra waan raftuu fika carraa saniin arganne carraa bakka ishin teessisan teessu hojjettee achi ga'uudha inaafu osoo hin ta'in tan akkanaa tanaafaa gana xaragnee of keessaa baafna jechuudha gondaritti galchina akka duriisan qunxaa shoffattee achuma jiraatti jechuudha isinii galee bilisummaa yeroo lama sadii dhiisiti yeroo shanu liiviyoo seente daataa guutaa fi jirtamoo maal abbaa kee godhaa fi jirta tiksee horii miti barishin gaala eegan jirtu mana ofii jirti bar halkan keessa saafeetiin sisi eeyyamsiisuun dirqama ishee miti eenyuun si miti si dhiira furrii akkatti fudhattu beekne tan dhiisiti ashagrii mootummaa jennuun achirra teessetan kamutti gad shamaraa tana ishin eeyyamsiisu si gala miti Itoophiyaa keessa teessee akkasi dubbachaa jirti Itoophiyaa keessa teessee mootummaa qeeqaa jirti dhiira gaamee dhaqeetu waa akka ishee godhu nuti guutuun bilisummaa duukaa jirra bira jirra dhiira ofiin jettee kaasirraa afaan banaa ooltu haga bilisummaan geessu